Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota iluutu akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin bira haa jiraatudha. Egaa akkuma beekamu iluutu barras gumii jaarkaa bifa adda ta'een isinii qabadhee dhufeen jira. Gumii jaarkaa keenyarraas kirrii halluu sadiin diimaa adii gurraachaan dha'ee isinitti agarsiisuun qabadhee dhufee jira. Hojiin keenyarraas halluu sadiin kan dhahannu haala kamiin alaabaa abbaa gadaa akka itti dhahannu isinitti agarsiisuuf qabadheen dhufee jira ana waliin. Egaa hojii keenya kan nu barbaachisu kirrii bifa sadii qopheeffadheen jira. Kirooshee haala kanaan qopheeffadheen jira. Amma kan nuti jalqabannu akkuma beekamu alaabaan abbaa gadaa adii diimaa gurraachaan dhahama waan ta'eef kanaaf anis adiidhaan jalqabee isinitti agarsiisaa jechaadha. Egaa akkuma argitanii sansalataan jalqabanna. Yeroo baay'ee sansalata haala kanaan jalqabadha isiniin jedheera. Haala kanaan walitti guduunfadha. Ergan guduunfadhe amma sansalata 40 naadhaa jechaadha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 akkasenne 40 dhahannaa jechaadha. Egaa ergan haala kanaan 40 dhahadhe amma sansalatan 40 dhahadhe kanarra tokkoon siitiin kanarra booda tokko keessa double crochet tokko fudhadhaa jechuudha. Sansalata ol 40 dhahadhe asirratti double crochet 40 dhahadhaa jechaadha. Haala kanaan crochet korra maradhe fideetan boolla seettaantu keessa akkas dhahadhaa jechaadha. Sana booda yeroo lama akkas godhanne boolla taanu keessa double crochet tokko ammas kan ittaanu keessa double crochet tokko boolla si 40 sansalata 40 dhaanne kana keessa dalga deebifannee double crochet tokko 40 dhahannaa jechaadha irratti. Haala kanaan boolla tokkoon si keessa double crochet tokko fudhannaa jechaadha. Haala kanaan irratti dhaanna. Egaa haala kanaan kun tokko irra deemsadhee zuurii guuteen jira. Ammallee lammaffaa irra deebi'uuf 1 2 3 sansalata 3 ol dhaannee akka double crochet tokkotti fayyadamna. Sana booda naanneeffanna. Amma marsaa lammataa irratti dhaannaa jechaadha. Kun dhoofsi isaa bifuma tokko. Ammallee tokkoon boolla isaa keessa double crochet tokko qofa fudhanna. Tokko dhaannaa jechaadha. Yeroo baay'ee namoonni haaraa crochet jalqabuuf yookiin baruuf feetan waan akkasii irratti bartu jechaadha. Tokko fudhanna. Fakkeenyaaf shiiniidhaafis waan feene yeroo dhaannu tokkoon barraa sana booda sadiin itoo akkasii jennu waan guddaa irra geenya jechaadha. Bakka gurguddaa waan gurguddaa baruu dandeenya. Ammallee kunillee sanuma. Kun double crochet tokko boolla tokko keessa fudhachuudha. Hanga halluu tokko nu fayyadutti alaabaan abbaa gadaa diimaa adii diimaa gurraacha waan ta'eef amma feene adiidhaan dhaannee sana booda halluu biraa itti dabalanna. Gurraacha adii amma nu ga'a jennu dhaannaa jechaadha. Kanaaf kun haala kanaan hangam fedhe dhee walitti deebinaa jechaadha. Amma adiin tokko nagaan jedhutti eenyuu isinitti deebi'a. Dhoofsi isaa kanuma jijjiiramuu wayin qabu tokko boolla isaa keessa baafachuudha jechaadha. Egaa kun ammallee amma kana dhahadhee isinitti deebi'etanii jira. Anammaa asirratti 1 2 3 4 5 6 7 marsaa 7 dhahadheera jechaadha. Kanaaf adiin amma kana waan naga'uuf itti aansee kirrii diimaa kanaan dhahadhaa jechaadha. Kanaasitti kuteetan kirrii diimaa itti qabadha. Egaa argan haala kanaan kirrii diimaatti guduunfadhee ammas asii olii 1 2 3 sansalata 3 akka double crochet tokkotti fayyadamna isiniin jedheera. Sana booda akkas naanneeffanna. Erga naanneeffannee finnee boolla taanu keessa double crochet tokko fudhannaa jechaadha. Akkuma kanatti dhaanne kanaan
ammallee boolla tokko keessa double crochet tokko fudhachuudha. Hojiin isaa jijjiirama hin qabnu. Kirrii halluu kirrii jijjiiranna malee dhoofsisaa akkuma jalqabaati jechaadha. Sansalata 50 dhaanne sanarra yookiin sansalata 40 dhaanne sanarra tokko irra deemsifanna. Amma nu ga'u filannee kirriidhuma duwwaa jijjiiranna jechaadha. Siniif gala jedhee yaada. Kun hojiin isaa baay'ee tokko salphaadha. Egaa haala kanaan miidhagfataa jirra. Baay'ee tokko bareeda. Akka feenus nuuf ta'aa jira jechaadha. Diimaadhaan amma kana dhiyeen jira. Amma adii kanan dhaadheetti diimaas dhaadhee walitti deebinaa jechaadha. Sana booda kirrii gurraachatti dabalannaa hojii keenya xumurra. Egaa hordoftoota koo diimaadhaan isaan kanatti dhaadheen jira. Ammi kun anaaf gahaadha jechaadha. Isinitti agarsiisuudhaaf diimaa amma kan adii amma kana diimaa amma kan argannee amma kirrii itti aanu gurraachatti dhaannaa jechaadha. Egaa gurraacha haala kanaan itti guduunfanna. Diimaa kunneen erga kirrii gurraacha haala kanaan itti guduunfanne bakka dhaabne irraa eegalla jechaadha. Akkas goonee sansalata 3 ol dhaannaa 1 2 3 sansalata 3 akka double crochet tokkotti fayyadamna siniin jedheera. Sana booda hojii keenya naanneeffannaa jechaadha. Tola erga naanneeffannee finne ammas boolla ittaanu keessa haala kanaan dhaannaa. Sana booda hojiin keenya akkuma yeroo jalqabaati jechaadha. Bifuma tokko boolla tokko keessa double crochet tokko gashuudha. Boolla tokko keessa double crochet tokko dhaannaa jechaadha. Sansalanni nu barbaachisu dhoofsa keenya irratti sansalanni nu barbaachisu tokkuma tokko qofa keessa baafanna. Halluma argitan kanaan dhaannaa. Boolluma tokko keessa double crochet tokko qofa fudhachuudha olii. Dhoofti isaa waan nu rakkisuu miti jechaadha. Haala salphaadhaan bifa bareedaa kana dhahachuu dandeenya. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun na jabeessaa. Maatii naaf ta'a. Dogongoran qabullee koomentii natti himaa nan qajeelfadha. Gaaffii qabdanullee koomentumaan na gaafadhaa. Isiniif kan deebisan isiniin jedha. Viidiyoo yeroo darbe irrattis wanti isinii galuu dide yoo jiraate na gaafadhaa. Irra deebi'ee dhahee isinitti agarsiisuu nan danda'a. Na jabeessaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota koo gumina jarka keenya kana fakkaata. Alaabaa abbaa gadaa haala kanaan dhahachuu hin dandeenya harka keenyaani. Sirriimallee tanii yaada. Haala kanaan hundumti keessanillee akka mana keessanitti harka keessaniin dhahattan. Kana malee gumii jarkaa bifa baay'ee bifa bareedaa kan gabaarraa maallaqaan bitannu itoo harka keenyaan akkasitti walirraa ilaallee walis guddisnee wal jabeessinee ofii keenyaa dhahannee mana keenyatti miidhagsinee ana baay'ee natti tolan isiniin jedha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun na jabeessaa. Dogongoran qabus ta'ee gaaffii qabdan koomentii na gaafadhaa. Ani isiniif deebisuuf qophiidha.
egaa hanga viidiyoo biraatiin wal arginutti turtii gaarii.